nagaan siniif haa ta'u jechaa warri chaanaalii kana qabdan subscribe share walii godhaa. Waan jechuu barbaade waan muraasadha. Sabni Oromoo bara baay'ee boojuu jala ture. Garuu cincila bilisummaa argatee fayyadamuu dadhabeera amma. Baay'ee gootonni keenya birmaduu jalaa baasuudhaaf, koloonii jalaa baasuudhaaf, garbummaa jalaa baasuudhaaf baay'ee dhamaanii turanii. Garuu yaalii gurguddaa gaggeessanii lubbuu isaanis wareegamanii. Haa ta'u garuu gatii itti kaffalanii nu biraan ga'aniiru. Nutis immoo akkasumatti itti dhumnee fudhannee osoo hin taane wanta dhiigaan argannedha. Itti lubbuun dhalootaa kan itti badedha. Wanta nu harka keenya keessa ga'e kana waa hubachuu qabna. Isa duuba keenya sana yaaddannee isa fuuldura keenya sana yaaduu qabna. Bara baay'ee dhiittamne, bara baay'ee dhiigni keenya dhangala'e waan ta'eef hubachuutu nurra jira. Akkasumatti miti. Wal dhaga'uu qabna maaloo. Inni mootummaa ta'es, innis immoo jala jirus wal dhaga'anii waan irratti hojjechuu malan, waan itti deemuu malan innaa seera qabeessanii fi wal dhaga'anii otoo deemanii bareeda ture. Garuu amma waliin dhageenyetti wanti of harkaa qabnu kun illee dhabamuu danda'a boodattiif. Boodattiif immoo gaabbitti nu galcha waan ta'eef wal dhaga'uun ni barbaachisaa. Sabni keenya wal haa dhaga'u. Gootonni keenya illee warri jiran, weellistoonni keenya, qabsaa'oti keenya wal dhaga'uu qaba. Akkasumatti yoo deemne isa kaleessa sanatti deebi'uu dandeenya waan ta'eef otoo wal dhageenye dansadha. Ani karaa kiyyaan kana yaade. Walitti deebinaa subscribe and share walii godhaa.